Hi, harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo ko channel Oromoo video kan biraa qabadhee gara keessanitti dhufeera. Video itu hin hojjetin xinnoo tureera, dhiifama guddaa haalotuma keessa jijjiiru tokkotu akka nuun viidiyoon hojjenneef nu daangesse. Amma egaa gara viidiyoo kootiitti deebi'eera. Viidiyoon koo har'aa maal ta'a? Dhadhaa mana koo keessatti akkamittiin qopheeffadha isa isinitti agarsiisuun gara keessanitti dhufee amma garuma hojii isaatiitti darbina anuma faana tura. Amma dhadhaa koo qopheeffadheera jechaadha. Kunoo abiddarra kaa'adheera. Dhadhaan isin gargaaramtan hundumtuu kan soogidda hin qabne ta'uu qaba. Maaliif inni soogidda qabu hin ta'u unsalted inni jedhu kuni soogidda hin qabu jechaadha. Egaa nuun gara biyya ambaa jiraanna. Kanaaf dhadhaan biyya kanatti nuun argachuu dandeenyu warroota kanadha. Kun immoo kan biraadha. Garuu hundumti isaayyuu hin ta'a jechaadha. Inni kunis gosuma tokkodha dhadhummaan isaanii. Kanaafi dhadhaa ashaboo hin qabne ta'uu qaba. Isaa akkamitti qopheeffattu yoo akkas ta'e kana babbantanii distii keessanitti akka kanatti godhattu jechuudha. Akkuma nama itti godhadhee jiru kanatti. Egaa isa booda maal gootu jechaadha. Dhadhaa kana bassachuu fi maaliif dhadhaan kuni kanumatu daabboodhaan nyaatamaa waan garaagaraa godhatu gatii ta'ee fi nuun garuu jijjiirree dhadhaa biyya keenya waxiifis waan garaagaraatiif akka nuu ta'utti bareechinee godhachuuf jechaadha. Baay'ee laafaadha waanta ta'eef nuun akka dhadhaa biyya keenyaatti akka nuu ta'utti akkamittiin qopheeffadha. Amma kana haala kanaan eega qodaatti godhattanii booda maal gootu jechaadha. Amma abidda isaan qabsiifadha jechaadha. Eegan abidda isaa kana qabsiifadhee kun yeroo inni baqu akkaman godhaa isa jedhu isinitti agarsiisa. Egaa qimamiin dhadhaa koo ittiin hojjetadhu maalidha isa jedhu immoo isinitti agarsiisuufi kun white asmud isa jedhamudha yookaan immoo nacca asmud isa jedhamu jechaadha. Kun isadha. Kun immoo gurreedha. Yookaan immoo xuqur asmud isa jennu jechaadha. Inni kun immoo ogiyoodha. Ogiyoo haala kanaanan qaba. Ogiyoo yookaan immoo inni kun kororimaa isa jedhamu jechaadha. Kororimaa yookaan ogiyoodha. Inni kun immoo kosorata jechaadha. Akkuma isinitti mul'atu warri kuni dhadhaa koo gaafan bassadhu kanin ittiin bassadhu qimamootadha jechaadha. Ani warra kana duwwaadhaan fayyadama. Isin immoo wantoota feetan kan biraa yoo jiraate itti daddabaluu dandeessu. An garuu mana koo keessatti warra kana duwwaadhaan bassadha. Kanumaan isin agarsiisaa jechaadha. Kunoo amma bifa kanaan baqaa jira isinitti mul'ata. Kun eega akka kanatti baqee hundumti isaa xiqqoo ishee eega wal naa gadhiisee booda maalan godhaa waanan godhu isinitti agarsiisuuf hin jedha. Kana eega akkasitti xuruutti hundumti isaa naaf gadhiisee booda bishaanitti gootaniitu firiijii gashitu jechaadha deebistanii bishaan cabbaa. Akkanitti godhu isinitti agarsiisaa wal naaf gadhiisu. Amma haala kanaan wal gadhiisaa jira. Eega wal gadhiisee naaf baqee booda isinitti agarsiisaa. Garuu bifa kanaan baqaa jira jechaadha. Inni kun takka jedha ganaadha. Anuma faana tura. Amma egaa dhadhaa keessan eega akkasitti ol of gadhiisee booda
maal gootu jechaadha. Amma kunoo lammansaayyuu maal ta'eera jechaadha. Akka kanatti walnaaf gadhiiseera jechaadha. Eega akkas ta'ee booda maalan godha? Bishaan gara cabbaasaa jechaadha. Bishaan kana eega akkasitti itti naqattanii booda gootanii amma akkas goone jechaadha. Bishaan keenya gara cabbaadha. Kana hin irraanfatina. Isa kanattis haala kanaan eegan akkas godhee naqee booda kana fuudhee maalan godha jechaadha. Firiijii keessan gashaa jechaadha. Kana eega haala kanaan bishaan itti godhee booda kun cabbaa'uu qaba jechaadha. Asumarra taa'ee kun akka gaariitti qabbanaa'uu qaba. Gaafa kun qabbanaa'u maalan godha jechuudha. Firiijii keessan gashaa jechaadha. Firiijii keessa eegan gashee guyyaa tokko bushee booda immoo akkam akka inni ta'e isinitti agarsiisa. Guyyaa tokko booda wal argina. Anuma faana tura. Egaa deebinee dhufneerraa sa'a 24 guuteera jechuudha. Amma dhadhaan koo kuni firiijii keessa sa'aatii 24 tureetu kana fakkaata. Sa'aatii 24 yeroo tursee baasu maalidha kun bishaan qaba jechaadha. Amma bishaan saatii fi dhadhaasaa gargar baasne jechuudha. Yeroon ho'ise sana gatiin bishaan itti naqee jechuudha. Amma bishaan isaa gargar baafachuu fi akkam godhee akkan gargar baafadhu isinitti agarsiisa. Isa kanarraan jalqaba. Egaa amma bishaan isaatii dhadhaa gargar baasuuf akkamittan godhadha. Kana gar tokkooni asii gadan akka gaariittan gadudha. Argitanii ammasumatti nan bal'ifadha. Isinitti mul'ata bishaan isaa kunoo karan itti baafadhu jechaadha. Akkasittan qaawweffadhe jechuudha. Kana amma fuudhee gara gingishaatti geesseen bishaan isaa gargar baasaa anuma faana tura. Amma jalqabeera isinitti mul'ata. Bishaan keessa dhadhaan keessan yoo kufillee akka inni lafa hin buuneef gingishaa kaawwachuun gaariidha. Gogaadha wanta ta'eef dhadhaan inni kun hin kufu. Kara nuree duwwaadhaan bishaan isaatu ba'a. Isinitti mul'ata. Argitanii waan annan fakkaatu kana miicceessinii dhadhicha qulqulleessee ba'eera jechaadha. Isinitti mul'ata adiinsaa. Gaariitti qulqulleessee baasa. Argitanii hin qabu laama. Akka kanatti keessi isaa akka gaariitti akka gurraa ta'utti xuruutti akkasitti urgufuu hin dagatina. Akkasittillee yoo ilaaluu barbaadan bishaan yoo shakkitanii haala kanaan kukkutaa gargar baafachaa ilaaluu dandeessu. An garuu akka gaariitti baafadheera. Kun akkuma isin ilaaltanii bishaan hin jiru duwwaadha. Amma kanatti abidda xiqqoo isheen qabsiisa. Kun xiqqoo ishee akka naalaafuu fi eegasii qimamiidhaan waliin maka wanta ta'eef xiqqoo abiddanitti banadha. Isinitti agarsiisa deebi'ee isa sana keessaas bishaanan gargar baafadha. Isinittan deebi'a.
egaa xiqqoo ishee akkasisni laafuutti gaafa ka'u qimamii keessanii wajjin immoo gootanii guyyaa sadan tokko bakka qorraa ta'e badaa kan lafa hin dhooyne firiijii keessa toon ta'in lafuma jechuudha akka inni qimamii wajjiniin wal nyaatee amma hin dhaamsina abidda keenya kana caalaan barbaadu badaa danfisuuf otoo hin ta'in qimamii wajjin akka walitti makuu fi akka inni naa ta'uufidha nan dhaamsadha. Amma asitti kun nachaazmudee jechuudha waayitaazmud isa jedhamu jechaadha isaa xiqqoo ishee ittiin naqachaadha. Amma kana maankiyaa shaayee akka fedha keessaniitti itti naquu dandeessu. Angaruu maankiyaa shaayee tokko itti naqadheera. Gurrees immoo maankiyaa shaayee tokko hin ga'a. Asii immoo kun immoo kororimaa yookaan ogiyoodha. Ogiyoo samma ta'ee gaafa bassinu boodatti nanna amma akka inni nuu bishaatuuf qimamii wajjin wal nyaatee akka inni akka gaariitti nuu ta'uufidha. Isaan kana walii sukkuumee kan akka gaarii akkasitti torbee tokkos namooti baay'een torbee tokko siin kaa'u guyyaa 15 siin kaa'u. Angaruu guyyaa 3 guyyaa 4 yoo baay'ate guyyaa 4 duwwaan ala tursaa akka inni baay'ee bishaatu siin barbaadu waan ta'eefi guyyaa 4 amma 5tti haala kana fakkaatuun eegan akkas godhadhee booda aluman kaa'ichaadha. Iddoo qabbana ta'ee garuu firiijii keessa immoo miti alumaa jechuudha. Maaf akka inni nu bishaatuuf barbaanna waanta ta'eefi iddoo xiqqoo ishee ho'aa yoo ta'e manni keessanii iddoo qabbana ta'e barbaaddanii gara qabbana ta'e keewwattu jechuudha. Haala kanaani isa kanas bifuma kanaanan godhadha. Amma kanas shaayee tokko gurrees maankiyaa tokko kororimaadha kuni maankiyaa tokko akka inni akka gaariitti maannuu ta'uu fi akka dhadhaa biyyaatti akka inni gaarii nuu ta'uuf jechuudha. Bishaachuu qaba xiqqoosee kana haala kanaan godhee akka gaariitti qadaadee guyyaa 5 eegan ala kaa'e immoo maal akka fakkaatu ilaaluu qabdu. babbantanii ilaaluudha. Yoo dafee guyyaa 4-3tti isinii bishaata ta'ee foolii isaa urgeeffataa bassachuu dandeessu. Angaruu guyyaa 4 aluman kaa'a 4 booda nan bassadha jechuudha. Gaafa guyyaa 5ffaa guyyaa 4 ala kaa'a. Haala kanaan isinitti agarsiisa. Gaafa guyyaa 4 immoo akkam akka ta'u hanga guyyaa 4 ta'ee walitti deebinutti maal akka fakkaatu yeroo immoo isinitti agarsiisa. Nagaan naa tura. Egaa akkuma isinitti mee kunoo dhadhaan koo guyyaa 4 bakkee tushee akkasitti qimamiidhaan sukkuumee jechuudha. Isinitti mul'ata. Haala kanaan xiqqoosee akka inni bishaatee eega foolii isaa urgeeffattanii booda amma kuni guyyaa 4 turse jechuudha. Amma gara bassaa isaatiitti deemna jechuudha. Amma akkamitti immoo akkam bassadhu isinitti agarsiisa. Abidda koon qabsiifadha jechuudha. Itti baay'ee haayirra sin kaayina abidda isaa baay'ees immoo gadi hin qabina. Baay'ee humna isaa baay'ee guddaa gootaniis hin qabsiifatina. Giddu galeessa godhachuun gaariidha. Maaliif yeroo baay'ee humna isaa daballu gatii nu jalaa dafee intineedhuu fi suuta jennee akka gaarii ta'e nu bassamutti bassannaa. Amma hojii isaa jalqabeera jechuudha. Gaafa inni baqu isinitti deebi'a. Anuma faana tura. Dhadhaan keessan immoo jallisaa yookaan distiinsaa akka isin jalaa hin qabannee fi sosochoosuu keessan hin irraanfatina.
ilaalaa sosochoosaa dhadhaa yoo nu jalaa qabatee mi'aansaa yookaan immoo dhandhamaa gadhee nu jalaa fiduu danda'a. Kanaaf sosochoosuun gaariidha. Akkuma isinitti mul'atu. Matu akkasitti sochoofannu jechaadha. Egaa kororimaa koo eengaddaa ittiin sukkuume malee akka gaariitti itti naqanne waanta ta'eef amma akka gaariitti itti naqadha jechuudha. Ani yeroon bassu inni amma egaa akka gaariitti itti naqadha. Eengaddaa itti sukkuumuu duwwaa kan naqee. Kanaaf amma dandeessanitti kororimaa baay'ifachuun gaariidha. Anamma kana shananitti godhachuudha kanatti. Isa kanatti saaluma wal fakkaatuun itti godhadheera. Isa kaan immoo hin baay'isu. Xuqur azmudiidha kana. Xuqur azmudii hin baay'isu. Walakkaama. Ammas kanattis walakkaadha. Kun immoo akkuma isin argitan nacca azmudiidha. Isas hin baay'isu. Taani immoo kun maalidha? Kosorata jechuudha. Kosorata keenyas akka gaariitti gaafa qimamee itti goggodamu fooliin isaa bareedaa dhufeera. Kanataansee maalan itti godhadha jechaadha. Irdii xiqqoosee hin baay'isu. Namooti hin feene itti naqachuu dhiisuu dandeessu. Namooti tokko tokko akkasumatti adii isaa jaallattu. Namooti tokko tokko immoo bifa isaa wajjiniin jaallanna. An garuu isa bifa qabuun jaalla waan hin ta'eef ittiin baay'isu garuu ammanumaa ittiin godhadha jechuudha. Namooti fedhan qabne garuu dhiisuu dandeessu, itti godhachuu dhiisu. Kuni gaafa sochoofattanii hanga oomacha isaa kana sa'adii kana fixatutti
akkuma gaariitti sosochoosaa oomacha isaa ficcisiisuu qabna. Bifuma kanaan sosochoosaa maal gochuu qabna oomacha isaa akka gaariitti amma inni nuu fixatutti inuma sosochoofna oomacha kana fixachuu qaba. Gidduu akkas bubbutata. Oomacha isaa akka inni nuu fixu gochuu qabna. Oomacha kana gaafa fixu dhadhaan keenya akka gaariitti bishaatee bareedaa nuuf ta'a. Kanaaf oomacha isaa amma dandeessanitti ficcisiisaa irra keessaa. Inni kun amma gara dhumuunaa ta'eera oomachi isaa xiqqoo hafa. Yeroo oomacha isaa akka kanatti akka gaariitti ficcisiisnu dhadhaan keenya akka inni bareedee nuuf qaqqabaa jiru nuuf godhachuudha. Mi'aan isaa dhandhamni isaa bareedaa ta'a. Bifa kana fakkaatuun fixneerraa abidda isaa waan gadi qabeefidha. Akka argitan oomachi silaa kunoo akka gaariitti irraa dhumeera. Akkasittiin akka gaariitti eega dhumee booda dhaamsitanii calalattu jechuudha. Akkuma isinitti himee kana yeroon calaladhu waan baay'ee na rakkisuuf kan calaladhee fixeen isin argisiisa. Cilfaadhaanis yoo ta'e irraa fufuudha. Calalattanii qodaatti eegan naqadhee immoo maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa. Dhugaatti baay'ee bareedaadha. Akkuma isin argitanii kunoo bifa bareedaa ta'een akkaataa bareedaa ta'een raawwadheera. Anuma faana tura. As biratti immoo wanti isinitti agarsiisu kuni gaafa bassannee finnu kan ittiin calaladhechuudhaani qodaan itti yeroon bassu kaawwadhuudha. Kuni miiccadhee qopheeffadheera. Qodaan keessan itoo laastikii ta'uu baatee gaariidha jedhee yaada. Ani qodoota akkasiittan godhadha. Kanaafi isaaniin miiccee qopheeffadheera. Amma gaafan calaluu isaanitti naqeen isinitti agarsiisa. Qodaa akkasiittan godhadhaani kanaan firiijii keessa gashattu jechuudha. Egaa dhadhaan keenya amma arraa bakkee manbushee jechuudhaan kana arra gara firiijiitti gashaa. Xiqqoosee garuu gaafa gatii ala bulee fi dhadhummaa isaa isinitti agarsiisuu fedheetanii haala bareedaadhaan egaa raawwanneerraa. Egaa akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Waan hundumaatti gargaaramuu dandeessu kana qinceefisii, waxiifisii, marqaafisii waanuma hundumaatti gargaaramuu dandeessu. Haala bareedaa ta'een raawwadheera. Inni kunis isinitti mul'ata kunoo kana fakkaata. Viidiyoo koo hamma dhumaatti waan na wajjin turtanii fi guddaa galatoomaa. Hojjetattanii akkasinitti gargaaramtan abdii guddaan qaba. Nagaatti qaba. Viidiyoo biraan amma wal arginutti nagaan naa tura.